Abraham ammaskuno Abraham ammaskuno ati Abraham ammaskuno ati ala billahi hojjeta mana kootu ana xaaru jiraata yommuu dubbii waaqayyo gara isaatti namichi kun sinnaadha ilma ofii keetu si dhaalu jedhe Abraham alatti gadi baasee gara bantii waaqaa ol ilaali urjootas yoo lakkaa dandeesse lakkaa jedhe kana booddee immoo sanyii kee akkasuma hin ta'a jedhe Abraham waaqayyotti namalee inni immoo qajeelummaatti lakkaa'ame asirratti ilaala iddoo Abrahaam amana jedhamee eegametti amantiin Abrahaamitti inni waggaa dhibba Saaraa waggaa 90 biyya waliin yeroo waggaa uumama 12 irratti yeroo dhibba gara biyya waliin qaamuu irraa sadii irraa baay'ee deebii irratti akkasumas maadaqii abbaa baay'een si godha abbaa si baay'ee taataa eebbifamta nama jedhamee sagalee tokko duwwaa ta'ee danqame haalaan danqame yeroo danqame yaalee dadhabee mootota jijjiire haala jijjiire qaalitti fakkaatama haati manaa isaallee moototaan saamamuutti ga'eera Abrahaam takka fariyoon biratti ati manaa jala fudhattee oolte takka immoo mootii Abiimelek biratti fudhatamtee oolte waaqayyo garuu iddoo deemsa hundumaatti isaa of eeggate Amen. Isa dubbate Abrahaam ufeeggataa deemu gootaan kan nuti argate Abrahaam. Maaliif yeroo hundumaa bareedu waan taateef haati manaa isaa ilaalamti namootaan jedhama. Mootonni na hubatu ture. Garuu Abrahaam waaqayyoon hin sodaata. Waaqayyoon amanee ba'e. Haa ta'u iyyuu malee mana hariyoonittis hin salphanne mana mootii Abiimelek 13 irratti yoo ilaalu kun hunduu ibsa. Digdama irratti immoo wayii Abiimelek immoo ibsaa jira uumama digdama irratti mootiin Abiimelek yeroo inni jalaa haadha manaasaa sireetti bashachuu jedhu waaqayyo mul'ata garsaa eegee baay'oon immoo qeesaa yeroo nuti arginu. Haa ta'u bakka hundumaa darbee humna waaqayyo argachaa deemu Abrahaam sodaan tokkotti dhufe. Sodaan samaa inni waaqayyo dubbate ani inni keessa jiru faallaa ta'e abdiin jire inni dulloo Saaraan dulloo si'achi inni waaqayyo jedhe kun sobaadhaayi maaliif akkasan ta'e maaf akkas na goote si dhaga'uun ba'e maaf jireenya natti boqise maaf haalli maaf qabeenya naa laatte jireenya naa laatte egaa nama Damaasqoo Aliizaar jedhu mana koo kana keessa gargaartuu koo kanatu qabeenya koo dhaalaa kee sodaate jireenya keessan haala keessan ilaaltanii bara keessan garsiinitti darbee fakkaata an barri kun inaara amen barri kun inaara amen Abrahaam haare hallelujah Abrahaam hin sodaate qabeenya kee horminaa qilleensi ati dhaggeeffattu sinnaal sodaanis sinnaal haallis sinnaal atammayyuu manuma qotaa amen mana kooti gadi hin bahin jilbuma keetii ba'a Saaraa ishee harmi goggoo keessa ishee ji'aan kan mul'atu an dubartootaa inni ji'aan mul'atu yoo dhaabbate iyyuu annan danda'a ameen waaqayyo hin danda'a waaqayyo dhimma kee hin danda'a tilmaamina qixa keessatti gidee keessatti waaqayyo dhaabadhuufi sirraa eegi waaqayyoon eegi waaqayyo waan irratti agarsiisa ameen Abrahaam ani shaadaayidhaadha ameen ati nama mudaa hin qabne ta'eeti na dura deddeebi'e waaqayyo mudaa barbaada waaqayyo qulqulluu waaqayyo dhugaa somni kan keessan argamne ameen waa gochuudhaaf waaqayyo haala mijata barbaada jireenya nama iddoo mijate booda iddoo sirrate booda waaqayyo waan haaraa godhee isaan kumalchiise eenyu Abrahaam Saaraa namoonni isa maraajeffatanii sabni isa maraajeffatan kun ogeessa biraa dooktaroota biraa kan hin danda'amu waaqayyo danda'a Amen. Kanafi ana dursinitti yoo jiraate haalli koo barri koo jedhanii kaalkuleeshinii kan gootan yoo jiraatan hin sodaatina waaqayyo bara keessanii naanessa. Amen. Harka waaqayyo jira kee dhimmi kee harka isaa jira ameen hin dhaalamtan hin dhaalamtan waaqayyo nama dhaalchisu waaqayyo nama saddeetu waaqayyo ijoollee isaa hin qaalessine waaqayyo warra si eeggatan godoo isaa keessaa hin salphisne Zakkaariyaas Elsaabeetiin yeroo ilaallu yeroo waggaa 400 kakuu eege Zakkaariyaas garuu mana waaqayyo luba mana waaqayyo tajaajila garuu Luqaas 1:13 irratti sagalee misiraacha kakuu moofaa darbee kakuu haaraatti kakuu kan itti ce'e Zakkaariyaas waggaa 400 namoota bara calluma jedhu
Raajii jiru raajii raawwatamu. Raajiin raajama raawwatamu. Sagaleen dhufaa sagalichi raawwatamu. Zimmitaa gisee adda bara calluma jedhu qabu. Abrahaamiifuu adduma waggaa 15 aneef shaadaa jedhee amma raawwatutti waggaa 13tti dabalee Abrahaamitti. Bara dukkana otoo asii darbinee dubbifannee otoo 16 darbin 15 የጨለማ ዘመን በአብርሃም ላይ ወደቀ። በረዱከና እዱመ ከነ ሰገሌ ከነ ዱበቺ ዘመ ዱከና ረቡ ማሊ አኖዱ ፌራይን አለም ተወጀደ ማሊ ሞ ወጋ ከተሰዲ ተደበለ ወገ ጉንጉሚ ከነው ጅራ አሪ ነው ጅራ ሻኪ ነው ጅራ ያደ ዋቀዩ ተንገኘ ደበሉ በርባኔ የዝምታ ጊዜ ሙቲ ደበላ በረጫሉ መጠጡ ከቦጫሉ መጠጡ ሙቲ ደበላ አለው መለ ያን ሰከራቲ ነው አብርሃም ካወለራ ኢስያቅ ተለቴራ ኢስያቅ ጉዋዩ ሚቲ እስማኤል ሳደለቱ እስማኤል ሰኒ አሞ አጋርኩን ወሮ ሙስሊም ለፈቁቴራ ኢሳይስ ኤብሰመኒ ለፈቁተኒ አከውጂ ባየቱ ከገላነ ጭበጫኒ ደምዱ ራወተኒ አሜን ራወተኒ አሜን ኑኒ ለገቱ ቁንዋሚ እኒ ዋበይሰልዩ ከራጀልና አለተኒ መደሰኒ አብርሃም ሙስሊሞች ሞለጀምሩ አብርሃም ያጋራ ተለተኒ ካፉ መለ ተለተኒ إذا أبدأت هذا من ملء إيمان كينيا جبون كم مسلمون هم كينيا أمين إيه كينيا بين إنسان وكيسير وفي هذا الوقت كنا بقوله تبو يرو أما يرو واقع يرو نمط إكتساء نمط إكتساء ونوع كنا ممسيسا لا كذا جنس نمط إكتساء هذا يوم ملء إذا أبدأت شيء إنه مجانا إن ما راوة أمين زكريا يروني isa booda maaltu dhalate otoo yesus kiristoos hin dhalatin dura yohaannistu dhalate mucaa qabuusaa mucaa waggaa 40 qabuun calma jedhe zakkaariyaas iddoo duwwaa Elsaabeet irraa inni gara waaqayyoo ciisu inni yesus kiristoos ta'ee otoo inni mul'atin kan mul'atetu dhalate jechuudha nuti kan turee nuu kennamu wanta waaqayyoo garaa ciisu nuu kennaa jechuudha ameen waan gooftaatti tolutu dhufa ameen hadhaasi biyya nama turte jireenya hadhaasi dabarsifama magana turte waan gaarii gochuun ture waaqayyo bakki tokko akka jedha sa'aa tokko qabdee hin guute jalaan guute saanee qabee natti ji'a sagal eegnaan ji'a sagalittuu sadiitti dhaluutti ammas hin dachaa jechuudha ji'a sagal eeguu qabdee gaafa ji'a sagal deemtee waggaa lammaffaasaa waggaa saddeetii illee dhaltu jabbiin sun buraa burree soorii ishee keessa dargamne illee argita wayyoo gooftaa kuma na bareechitu teessi akkuma kana fuudhuudhaaf turte dhimma koo ameen akka kana bareedaa horii keessa kan hin argamne lakkaati kana sararuuf turteeti anoo namiidhuudhaaf turte jedhee lakkaa jetteeti hin galateeffattedha hin gammadde dhimmi keenya yoo bubbulu waan gaarii dhufaa jira ameen isa turee dhufu kanatti gammadaasi isa siin fudhatee badooto hin ta'in isa siin siyoonee gashuutu sii kenna ameen waan gaarii miidhagee bareedee haalleluuya wal dhiibee kakuun gas baay'ee jedhanaa jedhe waggaa salgan kanana yaadate lafa onaa kun ture baay'ee miidhameera isa yeroo biraa dubbata mucaama waggaa saddeetii natti dubbate dhumarratti dadhabee kakuma dhaga'uu dadhabennaan haadha mana sagantaa waldaan sagantaa duubaan kun jira haadha mana waldaa kanaa fi sagantaa kanaa fi eeggaa qaba kana haala dhimayyuu dhaggeeffatu illee ta'e maaliif waaqayyo amma natti qabe hawwallaaltu kana natti dhaga'uun jedhe raajota dhaga'uu jedhee gubbuun inni Ameerikaanii kun waggaa 10 mana geessina hinceeta Niritu marget buai tinche da shenu jirti na jiru baka pete na pozo dile nan ari ga yesu nan ari nan ye to tare yo bobe siro sa mali amen arte bobate siro sa tu anje amen ibu pula malik dura na uje tu ka ari uje la sa tawadi arada de yesu amen arada nabi shese na chumpe na wade lama Sorjetta shakalaate amen akka kanaatti namoota baay'eetu keessa salphise akkuma ijoollee minaaseefa
Ifreemfa qiinxaalee sibiila irraan bishaan jalaan bukoo ta'etu qabatu agar gaa'ee tokko jalaa ta'inaan aangoo irratti nyaata godhe jiru ruuga manatti baay'ee amala koo beekaa haalatu danda'amu amala keenya beekaa waaqee hin beeku beeka yaadni eenyuun waaqayyo jalaan dhokatu ameen gooftaan ulfina argatu kanaaf amma iddoo tutturee iddoo babbareedee dhufee na boqochiisa waan hundumaa na dinqisiisa jira iddoo nama ture amma Raajii waldaa akkas bareedu kana dhiistee yeroo teessumaatti fakkaataa inni kunis maalafi haadha waldaa kana taates keessaa aydanna Ameerikaanii jirti jette seetu hubatiin jedhame baay'ee bakka jirti Ameerikaanii iddoo turuu jirteetti ameen Ameerikaaniin si'oontee argamee jira kanaaf agarsiisuudhaan malee ani tajaajilas barbaade maaliif barbaade saba qabee miti saba guutuu dargaggoo guutuu haadha ijoollee waaqayyo waliin akaaya ulfina argamgoota kanaaf maaliif seexana garaa bu'uuf si fidee tokko tokko ogeeffame kanaaf itti gammadisan itti gammadaa jira ta'us ta'u baatus mijaa'ee baatus kaffitaa kan jira ziqitaa kan jira ameen Ameerikaan si achi biyya addunyaa keessa Ameerikaanii kan caalee jira eessarra warreen bira London si ol malee ambira biyya ambira ugaatni iddoo ambiraatti si eebbisu si guddisu ambiyya kanatti ni guddisni guddatan si ol duwwaa dhaqaamani kanatti gabbadu taana hojii akkasii hojjete kanatti oolmaasa yaadachaa na deemu taana eessa si haa kaa'u araba si haa geessu iddoo si qalanii galaanatti dhaqan waaqayyo garuu waan guddaa si hojjete jira amma si hojjete sana immoo yaadachaa jirtu karaa Dibooraa kana wanta barbaanne hojjechuun danda'ama haasega eenyuun hin beeku garuu inni akka barbaade si hojjetu garuu na keessa jira si keessa jira isa ilaalaa deemudha ulfina argatu gooftaan Isaayyaas 42:9 Isaayyaas 42:9 namni baafatan yaadisa amma kuno waantiyara ta'e amantiidhaan Yesuus Kiristoos dhufee akka dhalatu ija namoota hundumaattis akka argamu ameen ganaan haguugame akka mul'atu amma ta'eera ibicha garuu isaa mul'ate ibicha garuu tokko darbu sana gadda isa Raajii arguu qaba ameen isa Raajii arguu qabda ameen ani umurii gaanaa deemu qaba kan ani kaalkuleeshinii godhee madheera amma guguufte nagaa mateetu hinduume jedheera itti mataasi ameen si tajaajileen darbaa umurii dheeraa deemee jedhee iddoo na barbaade bara dheeraa barbaade ameen daawwitu gaafa deema isa daawwit jedheen dhageen kadhate kadhate isa Raajii Dibooraa jedhan ameen si dhagaama dibata dhaaluun amma jirudha ameen dibata dhaaluun amma akka balaachuun waaqa isaa ibsu lallabu naa kenni maaloo akka isaa lallabachaa jira ameen nanawu ameen naa kenni caalsee waaqe ameen hidhawwituma mundumti keessan akka balaachaa utamte maaliif dibata malee hin ta'u dibata malee hin bareedu ameen babbareechuu barbaanna hin bareedu lallabuu barbaanna hin ta'u yoo dibatti jirte garuu miidhagee bareedu wal gashee akkamaa jiru ayyaanichi nuufaa baay'eetu ameen uumama 17 tokko sagalitti ariifachiisaa maaliif ayyaana qabnaan kadhannasii banachiisuu kadhataa 17 tokko sagalitti Abrahaam nama waggaa 99 yeroo ta'etti waaqayyo isatti mul'ate ani Elshaadaay jechuun waaqayyo isa hundumaa danda'u jechuudha balleessaa kan hin qabne ta'ee fuula kooloof danda'e anis kakuu koo anaaf si gidduu dhaabe amma malees si baay'isa jedhe yommus Abrahaam fuula isaa lafatti gaddee gombifame
waaqayyoottis isattis hin dubbate. Inni kunoo kakuun ani si wajjin gale ati saba soonaa baay'eedhaaf abbaa akka taatuuf maqaan kee si'achi Abrahaam hin jedhamu. Ani saba soonaa baay'ee abbaa